Jirra jirtuu kabajamtoota fi jaalatamtoota OIB akkam nagayaa fayyaa isiniin jecha ibsa paartiin Oromoo Adda Bilisummaa ABO'n haleeloo irratti baase kan isin biraan geenyu ta'a. Ajjeechaan dargaggoota irratti xiyyeeffate Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru yaaddoo nageenya daranuu hammaataa deemu agarsiisa jedha. Ibsa onkololeessa 25/2020 baase qabiyyee isaa akka armaan gadiitti kan isin biraan geenyu ta'a. Wayita jeequmsi nageenya Oromiyaa fi guutuu godina gaanfa Afrikaa hagoogee jiru uummanni yaaddoo guddaan liqinfamee jiru jaarmayaaleen siyaasaa mirga uummataa falman kan akka ABO furmaataaf tattaafataa jiran kanatti duulli dargaggoota irratti xiyyeeffatee gaggeeffamaa jiru rakkinicha daranuu hammaataa jiraachuu agarsiisaa jira. ABO'n ajjeechaa qeerroo Oromoo wabii qabsoo bilisummaa arraa fi abdii Oromiyaa boruutaan irratti xiyyeeffate qaama kamiinuu haa raawwatamu seera fi heera biyyattii waliigaltee idila addunyaa fi safuu namummaa kan cabsuu fi gonkumaa fudhatama kan hin qabne waan ta'eef gajjabeessee balaaleeffataa jira. Ajjeechaa suukanneessaa tibbana kibba Oromiyaa Baalee Roobee Baa Oromiyaa Awwadaay fi Machaaratti akkasumas dhiya Oromiyaa magaalaa Naqamteetti raawwatamee fi guutuu Oromiyaa keessatti dargaggoota Oromoo irratti guyyaa saafiidhaan raawwatamaa jiru sadarkaa ulfaatina nageenya Oromiyaa keessa ifatti mul'isa jira. Uummanni wabii nageenyaa kan hin qabne ta'uu dabre qaamota qabsoo Oromoo miidhaa turan kan qindaa'ee fi gaggeeffamaa jiru amannaa waan ta'eef uummanni keenyaa fi waliigala lammiilee Oromiyaa kan qaamota caasaa mootummaa turan adda addaatiin raawwatamaa jiru jedhan uummanni wabii nageenyaa kan hin qabne turuurraa dabre qaamota qabsoo Oromoo miidhaa turan kan qindaa'een gaggeeffamaa jiru jennee amannaa waan ta'eef uummanni keenyaa fi waliigalatti lammiileen Oromiyaa shira kana lafarraa duguuguu akeekkachiisaa kan dammaqiinsaan akka ofirraa gamtaan tiksuudhaan naajaan hidhattoonni humna nageenyaa taatan martinuu hawaasa kana irraa dhalattan firootaa fi diina keessan hawaasa kana waliin jirtan amanamummaa keessan ummata irratti dhalattan keessa jiraattanii fi nageenya isaa tiksuuf waadaa seentan ta'uu hubattanii yakkoota irratti ummata tiksan waamicha lammummaa gajjabeessine isiniif dhiyeessinaa jechuun dubbatan. Jaarmayaalee siyaasaa fi qabsaa'onni mirga lammiilee Oromiyaa falmitan dhaaboonni miti mootummaa fi kan dhuunfaa waldaalee ogummaa fi siiviksii walumaa galatti lammiilee Oromiyaa uummataa fi biyya keessa ulfaataa itti adeemaa jiru irra baraaruuf mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaan akka ijaaramuuf waamicha ABO'n dhiyeesse. Awwaattanii milkeessuuf dirqama keessan akka bahattan irra deebiidhaan hubachiifnaa jaan. Maayii irratti duulli ajjeechaa bakka yuutti ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffatee hidhamtoota murna caasaa mootummaa caccabaa jiru adda addaatiin raawwatamaa jiru qabsoo uummanni haqaa dimokiraasii kabajamummaa bilisummaa isaa gonfachuuf gaggeessaa jiru hanga taakuu takkaa of duuba kan hin deebisne ta'uu hubachiisan kanneen yakka kana raawwatanii fi raawwachiisaa jiran gaafatamaa seenaa fi seeraa jalaa kan hin baane ta'ullee ABO'n hundaafuu ifa godheeti jira. Uummanni keenya adeemsa hidhaa dararaa fi ajjeechaa dabalatee duula bifa hedduun irratti gaggeeffamaa jiru jalaa bilisa bahuu kan danda'u yoo mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaa dhaabbatee mootummaa kiyya jedhu amantaa irraa qabu ijaarratee qofa ta'uu hubachiisna. Kanattis qabsoo isaa jabeessee hangama diina roga adda addaatiin fuula itti deeffatee tika jabaa akka of ittisu hireedhuma kanaan dhaamnaa jaan. Ajjeechaa dargaggoota irratti xiyyeeffate gola Oromiyaa mara keessattuu waggaa 2 raawwatamaa jiruu fi raawwatamaa ture keenya daranuu hammeessaa jiraachuun uummanni keenya hubatee akka kanatti furmaata gochuuf socho'uu hubachiifnaa jaan.